Welcome akkam jirtu fayyaa jirtu jechuun barbaada duraan durseetii hordoftoota YouTube gaaddisa barnoota fayyaa keessanii jechuun barbaada. Har'a qabadhee kan isin dhufe baayoloojii kutaa kurnaffaati jechuun inni kaalkulamidha. Baayoloojiin chaaptarii 4 irraa isiniif kan inni eegalu maaliif simisteera faayinaalaa fi waan dhiyaateef warri kutaa 10niitis akkasuma warri barattoonni kutaa 12maatis kan koomentii hedduu naaf godhaa turan barattoota kutaa 12maatii baay'inaanii chaaptarii 4ffaa kanarraa eegalee haga dhumaa isiniif hin oofe jechuun barbaada. Kanaaf na hordofaa nafaana bu'aa jechuun barbaada. Like gochuudhaan eegala viidiyoo kana afaan oromootiin afaan saba guddaa afaan keessaniin haga tokko isiniif ibsuuf nan yaala jeetii yaada. Kanaaf chaaptariin afuraffaa maal jedha? Seel saayikil jedha. Marsaa seeliiti. Mi'aa eegallu. Chaaptariin afuraffaan marsaa seelii jedha. Marsaa seelii jechuun maal jechuudha kan jedhu as jalatti qabiyyeewwan hedduu kanneen akka maayitoosisii fi kanneen kana fakkaatan paartii kanaan ilaalla. Kanas keessatti maayitoosisiidha yookaan isa paartii jalqabaatiin har'a ilaaluuf yaanu kana jechuudha. Paartii lammaffaatiin immoo waa'een meeyoosisii paartii xiqqaadha. Qabiyyee guddaa qabatee kan jiru maayitoosisiidha. Paartii kanaan kabarni goona jeetii yaadarra. Kanaaf nafaana bu'aa na hordofaa jechuun barbaada. Seel saayikil jechuun maal jechuudha? Achirraa kaanaa jechuudha. Gaafii kanarraa kaanaa jechuudha. What is cell cycle? Cell cycle jechuun maal jechuudha yookaan marsaa seelii jechuun maal jechuudha? This is the sequence of events that takes place in the parent cell as means of distributing genetic material thereby forming daughter cell or new cell jechuudha. Deemsa kamiiti jenne cell cyclein ta'iiwwan duraa duubaan parent seelii keessatti genetic material distribuut ta'uudhaan hiramuudhaan qoqqoodamuudhaan new cell yookaan daughter cell kan ittiin uuman adeemsi akkasii yookaan sequencing eventii ta'iiwwan duraa duubaan akkasitti ta'an san maal jedhama jechuudha? Cell cycle jechuudhaan kan jedhaman jechuudha. There are two main division of cell cycle. Cell cyclein qoqqoodama gurguddoo lama qaba. Isaanis interfeesii fi cell division jedhama jechuudha. Interfeesii fi cell division itti adda bahaa jechuudha. Cell cyclein bakka lamatti qoodama. Isaanis interfeesii fi cell divisionidha jechuudha. Interfeesiin if jalaa feesiiwwan meeqa qaba? 3 qaba jechuudha. Isaanis G1 phase, G2 yookaan S phase and G2 phaseidha jechuudha. Akkana jira jechuudha. Cell divisioniin if jalaa lama qaba. Isaanis qoodama nuclear divisionii fi cytoplasmic divisionii san jechuudha. Akkasitti qoqqoodamiin isaanii kan deemu jechuudha. Qoqqoodama lama qaba cell cyclein. Isaanis interfeesii fi cell divisionidha. Kana keessa interfeesii haa eegallu. Interfeesii is divided into 3 phases. Interfeesiin akkuma jenne feesiiwwan garaagaraa sadiitti qoodamu. Isaanis jechuudha. Isaan kunis G1 phase, S phase fi G2 phase dha jechuudha. G1 phase keessatti maaltu ta'a? G1 phase maal jedhama? The first gap of interface dha jechuudha. Interfaceidhaaf first gap maal jedhama? G1 phase dha jechuudha. It is the first stage of interface dha. Stage interface keessaa inni jalqabaa kami? G1 phase yoo ta'u, G2 ammoo stageewwan interface keessaa kan xumuraati jechuudha. During this stage yookaan during the G1 phase maaltu ta'a? Cell is active metabolized jechuudha. Cell maali? Actively metabolized kan keessatti ta'u G1 phase jechuudha. Maaliif as keessatti cellin fakkeenyaaf cell cycle yookaan hirama seelii itti fufuu deema waan ta'eef as keessatti yeroo inni maal qopheeffatu jechuudha. Galaa garaagaraa kan qopheeffatu, kan anniisa garaagaraatti oomishatu, kan wantoota DNA irraa ijaaru akkasumas pirootiinii irraa ijaaru hunda kan ittiin kuufatu jechuudha. Isteejii kana keessatti this stages akkuma jenne accumulate the building block of chromosomal DNA. Wantoota DNA irraa ijaaru san hunda kan keessatti sassaabbatu jechuudha. Akkasumas associate the protein as well as store energy reserve for what? Kamaali gargaaru jechuudha. Complete the task of what? Replicating each chromosome in the nucleus. Tokkoon tokko chromosomii tiif replication'itu jira jechuudha. Tokkoon chromosomii gaafa hiramni seelii gaggeeffamuu deemu replicate ta'a jechuudha. Kana hundaaf energy barbaachisa. Enerjiiwwan kanaaf barbaachisu kana hunda kan qoosu isteejii kana keessatti kuufata jechuudha. Maaliif akkuma jenne namni fakkeenyaaf imala deemu tokko galaa guduunfata jechuudha. Galaa hedduu wantoota adeemsaaf isa barbaachisu wantoota as keessatti itti fayyadamu mara isaa qopheeffata jechuudha. Akkasumatti isteejii kana keessatti yookaan G1 phase kana keessatti seeloonnis akkasuma qopheeffatanii interfeesii keessa jechuudha. G1 itti aanee kan jiru S phase dha. S phase jechuun maal jechuudha? Phase keessatti DNA'n ittiin synthesize ta'u jechuudha. Yookaan replicate itti ta'u jechuudha afaan biraatiin. DNA'n synthesize maalirraa ta'e? Reefuun tan akka jenne wantoota DNA ijaaruuf barbaachisan G1 phase keessatti walitti qabataa jenne.
akkumuleet godhateen ni kuufateen wantoota akkasumas pirootinii irraa ijaarus achuma keessa kuufateen annisaawwan marsaa seelii kana raawwachuudhaaf barbaachisanis hunda achi keessatti kan istoor godhatu inni. Situu keessa maal godhaa sanirraa fuudheeti maal godhaa DNA synthesize yookaan replicate godhata jechuudha. Feeziin kun gabaabaan yeruma DNA itti synthesize ta'uudha jechuudha. Jiituun akkuma jenne interfeezii keessaa isa xumuraati jechuudha. Seeliin gara seel diviizhiniitti deemu waan ta'eef interfeeziidhaaf seeliin inni dhumaa feeziin inni dhumaa jechuudha. Jiituu feeziidha jechuudha. Kun maal jedhama? The second gaappiidha jechuudha. This stage is where the cell is replenish it is energy store. Annisaa duraan kuufatee jiru san kan ittiin haaromfatu jechuudha. Annisaa duraan kuufatee jiru kan ittiin haaromfatu akkasumas wantoota pirootinii uummatuudhaaf G1 keessatti walitti qabate sanirraa pirootinii synthesize kan ittiin godhu eessa keessatti jechuudha? G2 feezii keessatti jechuudha. G2 feezii keessatti wantoonni tan maal jenne tokko energiin duraan store ta'ee jiru san replenish ta'a. Ni haaromfamaa jechuudha. Lamaffaa immoo wantoota duraan pirootinii uumuudhaaf G1 keessatti walitti qabate sanirraa pirootinii maal godha? Synthesize godha jechuudha. S feezii keessatti DNA to synthesize ta'a. G2 keessatti immoo maaltu synthesize ta'a? Proteiniin synthesize ta'a jechuudha. Which is necessary for what? Chromosome manipulation and movement. Sochii chromosoomiitiif kan barbaachisu proteiniin asirratti synthesize ta'a jechuudha. Some cells organelles are duplicated during this stage. Organeelonni tokko maal ta'u? Duplicate yookaan synthesize ta'u jechuudha. Stage kana keessatti cells may continue growing during the G2 phase. Maali? Seeliin akkuma jenne G1 phase keessatti seeliin ni guddata. Seeliin guddina isaan dhaabu jechuudha. Seeliin akkasuma G2 keessattis guddina isaa continuously itti fufaa jechuudha. Akkasumas the cell is make final preparation. G2 phase keessatti seeliin maal godha? Qophii xumuraa godha jechuudha. Qophii xumuraa gizee jennu imala san deemuudhaaf wantoonni nan dagadde ni jira. Wantoonni nan hin qopheeffatin ni jira. Annisaan hin qopheeffadha kun gaadha jechuudhaan if gamaggamaa jechuudha. Maaltu narraa irratti kan jiruuf qophii isa xumuraa ni godha jechuudha. G2 phase keessatti before entering the what? Cell division of mitotic. Kanatti seenuudhaan dura maal godha? If qophii isa jechuudha. Qophii isa xumuraa annisaan nan qabu kun gaadha kan jiru wantoonni nan qopheeffadhe hundi guutuudha. Maaliin osoo hin qopheeffatin hafe kan jechuudhaan qophii xumuraa godhachuu if gamaggamaa jechuudha. G2 phase keessatti kana booda gara maalitti seenu deema? Gara cell divisionitti seenu deema jechuudha. Cell divisioniin ni eegalama. Cell division jechuun on the other hand karaa biraatiin cell division jechuun including the nuclear division and what cytoplasmic division dha jechuudha. Nuclear division jechuun maal jechuudha? Karyokinesis yoo ta'u cytoplasmic division ammoo cytokinesis dha jechuudha. Cytokinesisin cytoplasmic qoqqoodama cytoplasmiiti jechuudha. Karyokinesis ammoo qoqqoodama nucleus yookaan nuclear divisioniiti jechuudha. Akkana jechuun gabaabumatti cell divisioniin san if jalaa maal qaba jennee reefuntana? Cell divisioniin san if jalaa lama qaba jenne. Tokko nuclear divisionii fi cytoplasmic divisionidha jechuudha. Kanaaf nuclear divisioniin karyokinesis yoo kan jedhamu ta'e cytoplasmic divisioniin ammoo maal jedhamuun beekama? Cytokinesis jedhamuun beekama jechuudha. This is ultimately the result into identical daughter cell yookaan new cell lama adeemsa ittiin uumuudha jechuudha. Adeemsa eenyutiin daughter cell yookaan new cell lamaan san kan ittiin uumamu eenyu keessatti jechuudha? Adeemsa cell divisioniiti. Each daughter cell tokkoon seelii haarawaa san grows ni guddata. Akkasumas start to cycle mother cell as undergo akkuma mother cell isa yookaan seelii parent cell jennuun san marsaa seelii itti fufaa ture sanitti haaroonni dhufe kunis saayiziidhaan guddate booda maal godhu eegala jechuudha? Marsaa seelii san itti fufuu jalqaba jechuudha. Itti fufnu. What will happen if the cell cycle is not controlled? Cell cycle generally adeemsa uumamaa cell cycling gaggeeffamu keessatti yookaan marsaa seeliin gaggeeffamu keessatti marsaa seelii kana sirna to'atuutu jira jechuudha keessatti. Yoo sirni to'atu sun jiraachuu baate yookaan marsaan seelii kun yoo to'atamuu baate maaltu ta'uu danda'a jennee eegaa. The cell cycle is generally and the cell division is has internal controlling maal qaba? System qaba. Internal controlling system qaba. Akka waliigalatti hiramni seelii fi yookaan marsaan seelii sirna keessoo isaatti jechuudha. Sirna isa kana to'atu qaba jechuudha. Hamma naa ol qoqqoodamuu qabdu, hamma naa ol hiramuu qabdu kan jedheeni isa to'atu gavarnara qaba jechuudha. Cell divisionii fi cell cycling kuni bifa sirrii yookaan normal ta'een akka qoqqoodamu sirna to'atuutu jira jechuudha keessatti. If such regulatory system is fail yoo regulatory system yookaan to'ataan san jechuudha fail kan ta'u ta'e yookaan kan hin jiraanne yoo ta'e maaltu ta'e jechuudha? The cell is excessively maal ta'e jechuudha? Seeliin excessively divided ta'a. Hamma silaa qoodamuu hin qabne ol qoodamaa jechuudha. Abnormaalii maal ta'a? Divided ta'a jechuudha. Madness jechuun maraatummaa seelii jechuudha. Afaan Oromootiin yoo illee akka seeliin
waan maraatee tokko jechuudha. Waan disorder taatee tokko jechuudha. Maaliif akkaataa itti qoodamtu humnaa ol qoodamti jechuudha. Bifa normaal diviizhinii saniin osoo hin taane excessively waan qoodamtuuf seelii maraatte jennaan jechuudha. Kaanser seeliin okor akka ta'uuf maal goote jechuudha? Carraa bantii jechuudha. Kaanser seel jechuun abnormal cell division jechuudha. Walumaa galattuun seeliin bifa qoodamuu hin qabne qoqqoodamuu jechuudha. Cancer cells will not respond normally to the cell cycle control system. Dhaga'uu didaa jechuudha. Controlling system jiru san dhaga'uu dida. Seeliin fakkeenyaaf humna ol yeroo qoodame maal ta'e jechuudha? Humna ol qoodame jechuun ajaja san yookaan mootummaa saniin buluu didaa jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf namni fincilee mootummaa irratti finciloo kana seeliin suni maali? Humna ol qoodamtee humna isiitiin ala taatee jirti. Humna sirna to'atu saniitiin ala gaafa taatu isiidhaaf response kan nu diddi jechuudha. Isiidhaaf response kan nu diddi they divided are regulated minor taate jechuudha. Haala regular hin taaneen qoqqoodamuu itti fufti jechuudha. Kun ammoo maal godha? Yeroo akkasii qoqqoodamaa deemte maal godha jechuudha? Isaan qoqqoodaman kun ifumaaf tishuulee naannoo isaanitti jiran irratti invade yookaan weerara banuu eegalan jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? If miidhuu deemaa jechuudha. Seeliin kun abnormaalii gisee qoqqoodame tishuuwwan naannoo isaa jiru tishuuwwan siivilii jechuudha. Kanuma nagaa qaban jechuudha. Kana irratti hunda maal godhuu jalqaba jechuudha? Weerara banuu jalqaba jechuudha. Fakkeenyaaf waraanni biyya tokko keessatti yoo baay'ate humna ol yoo baay'ate jechuudha. Uummata siivilii nagaan jiraatu kana irratti illee maal godhuu danda'a jechuudha? Miidhaa fiduu danda'a. Akkasuma seeliinis humna ol yeroo qoqqoodamu tishuuwwan naannoo isaatti bilisaan nagaan jiraatu jiran kan irratti maal godha? Invade godha jechuudha. Weerara banuu jalqaba jechuudha. Kan immoo seel diviizhinii haa ilaallu. Seel diviizhinii asirraa kaasnee ilaaluu qabna jechuudha. Seeliin kontirool yoo ta'u baate maaltu ta'e jennee kaanser seeliin akka ta'u godha. Kaanser seeliin ta'e jechuun maal jechuudha? Seeliin riispoonsii kontirool siistemii saniif kan nu dida. Kan nu dideeti maal godha? Inni kuleesii orgaaneelii biraa kan naannoo isaatti jiru kana maal godhuu jalqaba jechuudha? Invade godhuu jalqaba jechuudha. Haala kanaatiin maal godha? Miidhaaf irraan gahuu danda'a. Kanaafuu control system is very important for what? Cell division and cell cycle jechuudha. Kan biraan immoo cell divisionii itti yoo seennu guutumaan guutuu qaama guutuudhaan yoo itti galle seeluma kutaa saglaffaa keessatti barachaa turtan maal jechuudha? Kutaa saglaffaa keessatti yeroo barattan seeliin maal jettan? Cell is the basic structural and functional unit of life. Seeliin caasaa bu'uuraa fi dalagaa qaama lubbuu qabeeyyiiti jennee jechuudha. This is their ability to reproduce that distinguishes living organisms from non-living organisms. Isiinis maali? Wal horuudhaan, hormaata gaggeessuudhaan jechuudha. Wantoota non-living ta'e yookaan lubbuu qabeeyyii lubbuu maleeyyii irraa adda baasaa jechuudha. Seeloonni isaanii maal gochuu danda'a jechuudha? Reproduce yookaan wal horuu danda'a yookaan baay'achuu danda'a jechuudha. Kanaatu non-living irraa adda isaan godha jechuudha. There must be at least single cells to have an organism. Maal jechuudha bakka it must be single cell tokko jiraachuun dirqama. Maaltu ta'uudhaaf? Orgaanizimiin jiraachuudhaaf. Orgaanizimiin maal malee uumamu jechuudha. Kana jechuun seelii malee hin uumamu jechuudha. Cell is the fundamental and the basic of life jechuudha. Fakkeenyaaf unicellular orgaanizimiin tokko fakkeenyaaf unicellular orgaanizimoonni akkuma seelii isaanii irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Orgaanizimoota seel qeenxee fi seela baay'ee jedhamuudhaan qoodamaa jechuudha. Sana keessaa orgaanizimoonni seel qeenxeeti jedhaman orgaanizimoota seelii tokko qofa qaban jechuudha. Fakkeenyaaf ammeebaa yoo fudhanne seelii tokko qofa qaba. Ammeebaan kun maali? Mataan isaatiif orgaanizimiidha. Orgaanizimii xiqqoollee ta'u orgaanizimiidha jechuudha. Maal orgaanizimii kun jiraachuudhaaf maaltu jiraachuun bu'uura jechuudha? Seeliin jiraachuun bu'uura jetti. Itti as keessatti dhokattee jirtu seeliin maalirraa dhufa jechuudha? Seeliin haarofti dhufu tokko yookaan orgaanizimiin haarofni dhufu tokko seelii isa duraan jirurraa dhufa. Teoorii jettu san as keessatti kan ibsuu barbaadu jechuudha. Spontaneous generation san seelii wantoota lubbuu hin qabne irraa dhufu kan jedhu san kuffisuudhaan maal godha? Seelii wantoota lubbuu qaban irraa yookaan seelii duraan jirtu irraa dhufuu dandeessi kan jedhu san mirkaneessuuf jechuudha kuni. Kanaaf orgaanizimiin jiraachuudhaaf dirqama, seeliin tokko jiraachuun dirqama kan jedhu san wanni himeef kana jechuudha. There are also multicellular orgaanizimoota seel baay'eetu jira jechuudha. Which is high number of cell warreen seelii lakkoofsaan hedduu qaban jechuudha. Which is initially start with a single cell. Akkuma unicellular orgaanizimii kana seelii tokkoon eegalee jechuudha. Multicellular orgaanizimiinis seelii tokkorraa jalqabeeti yookaan stem cell kan jennu san hin irraanfatinaa jechuudha. Kutaa seelii lafaa keessatti bal'inaan jira. Stem cell kan jedhamu sanarraa ka'eeti qoqqoodamee differentiate guddatee saayiziidhaan guddatee jechuudha. Gara seelii orgaaneelii garagaraatti differentiate ta'uu danda'a jechuudha. Stem celliin gara seelii fedhetti guddachuu danda'a jechuudha. Kanaaf stem cellii tokkicha saniitu hiramee qoodama hirama seel diviizhin jennuun kanaan hiramee gara maltii seelular orgaanizimii kanatti guddate teooriin akkanaa kuni. Akkuma seel teorii keessatti ibsame new seeliin tokko arise from pre-existing cell by cell division sirriidha jechuudha. Akkuma reefu hundana jenne seeliin haarofti dhufu tokko seelii duraan jirurraa adeemsa maaliitiin adeemsa kamiin adeemsa
seel division jedhamu kanaan dhufuu danda'a jechuudha seeliin. This is the fundamental principle kun qajeelfamoota bu'uura seeliitii jechuudha. Namni fakkeenyaaf namni teorii seel teorii akkanaa kana jechuudha. Seeliin seelii duraan jiru irraa raayis ta'a yookaan dhufa kan jedhu kun namni jalqaba teorii kana mirkaneessee eenyu Raadolfi Virchow jedhama jechuudha. Bara 1858 namni yookaan saayinsistiin beekamaa Raadolfi Virchow jedhamu kun yaada kan mirkaneessee jechuudha. Yaada teorii seeliin seelii duraan jiru irraa dhufa kan jedhu kana nama jalqaba mirkaneessee jechuudha. It is the provides the basic for what continuous life. Kun maali? Seeliin duraan jiru tokko irraa dhufuun isaa kun yookaan seel diviizhiniin kun maaliif barbaachisa jechuudha? Seeliin akka itti fufu yookaan lubbu qabeeyyiin akka itti fufu akka hin banne godha jechuudha. Seel diviizhiniis continuous process dha jechuudha. Itti fufaadha, dhaabbataa miti jechuudha. Kan biraan immoo seel diviizhiniis the basic process in all of living things. Wantoota lubbuu qaban keessa hunda keessatti kan raawwatudha seel diviizhiniin. Where the parents or mother cell akkuma jenne parent cell yookaan mother cell san divided into the daughter cell itti qoodama. Daughter cell yookaan new cell lamatti adda baha jechuudha. An order series of events involving the cell growth and the cell division that is produced to the new daughter cell is termed as akkuma irra deebi'ee hiikaatti godhe malee cell cycle jennee qoonna jaa. Order series san yookaan duraa duubaan jalqaba guddatee gizee guddate booda divided ta'ee adeemsa akkasitti new daughter lama itti uumu san walumaa galatti maal jennee dubbanne jechuudha. Cell cycle jennee dubbachuu dandeenya jechuudha. Sirraa kaatanii wanti sillaaluu qabdan namni kun gaafa barreeffamu maali? Orderii sequensiin itti ta'u san if keessatti hammataa deemaa jechuudha. Sirraa wanni isin barattuu dandeessalla. Cells on the path of cell to division proceeded jalqaba maal ta'a? Seeruu the series of precisely timed yeroo fudhata. Seeliin kun tokko qoqqoodamuudhaaf yookaan seel saayikilii raawwachuudhaaf yeroo gaafata. And the regulated stage. Steejiiwwan if eeggannoodhaan regulated tan yookaan to'ataman kanneen akka maalii jalqaba irratti growth ta'udha. Seeliin dura maal ta'a? Growth ta'a. Lammaffaa maal ta'a? DNA isa maal godha? Replicate godha. Bakka buusa. Maal ta'uu deema jechuudha? Divided ta'uu deema. Enda nucleariin isaa akkasumatti divided ta'a. Then cytoplasmic division dhumarratti ni raawwata jechuudha. Dhumarratti kan raawwatu cytoplasmic division is ultimately produced two identical daughter cell. Adeemsa seelii haarawaa isa duraatii yookaan parent seeliidhaa wajjin kan wal fakkaatu lamattiin uumnuudha jechuudha. The cell grows the volume of cytoplasm relative to the cell membrane will be small ta'a. That is will have a low surface area to volume ratio. Asirratti iccitii guddaatu jira jechuudha. Fakkeenyaaf seeliin tokko saayiziidhaan guddachaatiin gaafa deemu keessoo isaatti fakkeenyaaf saayitoopilaazimii keessaan jechuudha. Keessoon saayitoopilaazimii orgaaneeloonni eessatti argama qaama seelee keessaa baay'inaan saayitoopilaazimii keessatti argamaa jechuudha. Saayitoopilaazimii keessa faffacee argama orgaaneeloonni seeliin hedduun akka dubbannu kun indoopilaazimii reetu kula maal jennee akkana maayitokoondiriyaa jennee dubbannu kun eessa jira jechuudha baay'inaan saayitoopilaazimiidhaan hammatamee jira jechuudha. Qabiyyeen saayitoopilaazimii keessoo san jechuudha akkuma orgaaneelii hedduu of keessaa qabu maal ta'e jechuudha haalli ittiin guddina isaatii fi meembireenii dirra alaa uwwisee jiru kana guddinni isaanii garaagaraa jechuudha. Reeshoon volume of cytoplasmidha. Volume cytoplasmidha maal ta'e jechuudha. Reeshoon to volume of cytoplasm to cell membraneidha maal ta'e jechuudha. Guddataa jechuudha. Garuu immoo faallaa kanaatiin gaafa isa kanarra as dabarsinu. Cell membranein reeshoon cell membraneidha gara volume of cytoplasm jechuudha. Maaliif volume cytoplasm akkuma reemuun tana jenne orgaaneelii keessatti hammatu sun baay'eedha. Haalli guddina isaa kun saffisaan faastiidha jechuudha. Faastili maal ta'a? Growth ta'a. Kun ammoo slowly growth ta'a jechuudha. Faayidaan cell membrane maaliidha? Tokko wantoota keessa seelii saniif barbaachisan kanneen akka soorataa, kanneen akka bishaanii fi wantoota kana gara kanaa kana permeabilii maal godha? If keessa dabarsee gara seelota orgaaneelota barbaachisan sanitti gad ergaa jechuudha. Dalagaan inni kun dalagu guddinni isa kanaa yeroo dabalu seelii saniif wanti barbaachisu sufficientii godhuu hin danda'u jechuudha. Inni cell membrane kun jechuudha. Cell membrane kun seeliin kun keessoo jiru san gisee guddatu dhiyeessin inni dhiyeessu seelota guddina seelota kanaatiif yookaan tajaajila seelota kanaa guutuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf gisee inni akkasitti dadhabee maal godha jechuudha seeliin dirqama divide ta'uu eegalaa jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma jennu mootummaa tokko yoo buluu dadhabee fakkeenyaaf biyyi tokko haala kiraateriyaa garaagaraatiin guddatee jedhee politikaanis haa ta'u, ikoonomikaalis haa ta'u, sooshaalis haa ta'u haa guddatu yeroo guddatee gara mootummaa lama uummatatti ce'aa jechuudha. Maaliif mootummaa tokkoon buluu dadhaba, to'atamuu dadhabaa jechuudha. Akkasuma sanitti seeliinis yeroo saayiziidhaan guddachaatiin dhufe seel membireeniin kun annisaa isaanii barbaachisu, soorata isaanii barbaachisu dhiyeessuu dadhabaa jechuudha. Hammi inni dhiyeessuu danda'u olitti seeliin barbaadaa jechuudha. Gaafa seeliin hammi inni dhiyeessuu danda'u olitti barbaadesan dirqama maal ta'a? Mootummaa lamatti gargar ba'uudhaaf dirqamaa jechuudha.
Okay, as a result fakkeenyaaf sababa volume of cytoplasmiin san saffisaan guddatee seel memberiin ammoo guddatuudhaan dhiyeessii isaa barbaachisu gahaa dhabuutiin the result material transport across the cell membrane is by simple division. Yes, akkuma jenne adeemsa simple division materiaalonni kanneen akka bishaanii, kanneen akka soorataa, kanneen akka ifa aduu fi kanneen kana garagaraa wantoonni keessoon seelii orgaaneelii san barbaadan some transport ta'uun isaanii san maal ta'a inadequate yookaan insufficient ta'a jechuudha. Gahaa ta'uu dhiisa jechuudha. Yeroo san moreover maaltu gaggeeffama jechuudha. As cell sizes increase akkuma cell sizein yookaan seeliin hammaan guddachaa deemu the controlling power of the nucleus is highly minimized. Maal ta'a jechuudha. Nucleusiin maali? Faayidaan nucleusiidha. Orgaaneeliin nucleusii jedhamu san walakkaa seeliitti kan argamuu fi dalagaa seelii orgaaneelota hafan maraa kan to'atu jennee jechuudha. To'annaa isaa kanaan ala ba'a jechuudha. Seeliin saayiziidhaan guddachaa yoo deeme nucleusiin to'achuu dadhaba jechuudha. Bulchuu dadhaba jechuudha. Mootummaan tokkichaan nucleusii jedhamu kun bulchuu dadhaba. Kanaaf maal ta'a? Qoodamuuf dirqamaa san seeyamuu deema jechuudha. Wantoonni akka inni qoodamu yookaan seeliin divided akka ta'u sababatan maali? Nucleusiidhaan to'achuu dadhabu. Maateriyaaloonni seel memberiinidhaan tiraanspoortii ta'an keessoo seelii saniif inadequate ta'uu yookaan insufficient ta'uun akka seeliin qoodamuuf sababa ta'a jechuudha. To'annaan nucleusii yookaan dandeettiin nucleusiin seelii san to'achuudhaaf kan orgaaneelii san to'achuudhaaf qabdu minimized ta'a. Gadi bu'aa jechuudha. Sababa kanaatiif qoqqoodamuuf dirqamti kan jiru sitti himuu deema. Thus achirraa ka'uudhaan to solve this problem rakkoolee kana furuudhaan maal godhaa? Cell employs the what mechanism called cell division. Mechanismii cell division jedhamu kanatti seenaa jechuudha seeliin dirqamaan. You already know the cause of cell division. Sababoota seeliin qoqqoodamuuf kanuma jechaa turre kana hubachuu qabdan malee. As that the cell increase it is number. Seeliin maali? Lakkoofsaan akkuma baay'atu. As it is divided repeatedly. Seeliin lakkoofsaan baay'achuudhaaf jechuudha. Heddummachuudhaaf maaltu qaba? Dirqama qoodamuu qaba jechuudha. Repeatedly yookaan saffisaan divided ta'uu qaba jechuudha. Orgaanizimoota seel qeenxeedhaaf seel divisionii gaafa heenu yookaan seel divisioniin isaaniif gaafa hiikkaatti goonu maal jechuudha? It is the reproduction or getting new offspring jechuudha. Fakkaataa isaa adeemsa fakkaataa isaatti bakka buusu jechuudha. Seel divisioniin gaafa unicellular organismiidhaaf heenu maal jechuudha? Adeemsa fakkaataa isaatti bakka buusu reproduce itti godhu jechuudha seel division jechuun. For instance fakkeenyaaf amoeba is unicellular. Amoeba unicellular garuu seel divisionii gaggeessa amoeba yoo jenne amoeba isa bakka buusa jechuudha. Replace godha jechuudha. Seeliin tokkichaan amoeba guyyaa gaafa divided ta'u it is increased it is population isaa yookaan lakkoofsa isaaniitiin maal ta'u ni baay'atu. Inni multicellular organism haaluma kanaan multicellular organismoota seel baay'eedhaaf ammoo seel divisioniin gaafa hiyyannu it is increasing the cell number either for growth maaliif tokko guddinaaf lama immoo to replace the damaged or died cell. Seelonni umrii daangaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf seeliin dhiiga diimaan guyyaa 120 gaafa ture died ta'a. Replace ta'a jechuudha. Haaraa bakka bu'aa jechuudha. Haara san bakka buusuudhaaf maal godha jechuudha? Multicellular organismii keessatti seeliin lakkoofsaan baay'achuun tokko maaliif jechuudha? Growthiidhaaf tokko guddina seelii saniitiif. Lammaffaa immoo wantoota seelota damage ta'an yookaan tishuuwwan damage ta'an bakka buusuudhaaf fi akkasumas repair the body qaamota suphuudhaaf kan barbaachisu jechuudha. Seeliin lakkoofsaan baay'achuun reefuun tana maal jenne faayidaa hedduu qaba akkuma jenne san faayidaalee akkanaa kana qabaa jechuudha seeliin qoqqoodamuuni. In the sexual reproducing organism adeemsa wal hormaata saalaa keessatti ammoo it is occur around the eessatti ta'a jechuudha. Adeemsa akkanaa kun eessatti ta'a jechuudha? Reproductive organic keessatti ta'a jechuudha. Qaamota hormaata saalaa kan jennu san keessatti seeksii seelii sanfaa keessatti raawwata jechuudha. Eenyu keessatti? Warra sekshuwaalii wal horan yookaan saalaa wal horan keessatti ta'iiwwan akkanaa kun lakkoofsaan baay'achuun seelota akkanaa kun eessatti ta'a? Naannawa qaama wal hormaata seelii sanitti ta'a jechuudha. Kan biraan immoo itti hofufne laayik gochuun dagatinaa. Ijoollee teenya laayik gochuun dagatinaa. Sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Warreen sabiskiraayib hin goone yaadota qabdan ammoo koomentii jala naa kaa'uuf hin dagatinaa jechuudha barbaada. Kanaaf itti hafufnu seel divisionii yoo raawwatu danda'a. Akkuma reefuun tana jenne seel divisioniin yoon booda gaggeeffamu jechuudha. Interfeesiin eega raawwate booda eegalaa jechuudha. Maaliif seel saayikiliin jalqaba gisee qoonnu seel saayikiliin interfeesii fi seel divisionii qoodama. Interfeesiin isteejii isaa gaafa xumure booda eenyuun xumure? Interfeesiin jiituudhaan gaafa xumure booda eenyuun dabara jechuudha? Gara seel divisioniitti dabara jechuudha. Kun kontiineesii kanumatti filoo chaartiidhaan wal qabatee waan deemu jechuudha. Hanga jiituu xumurutti interfeesii jedhama. Sanirraa ammoo gara boodatti kan dhufu maali? Seel division jenneeni dubbanna jechuudha. Seel divisioniin maaliif keessaa qaba jenne? Two subdivision. Subdivisionii lama keessaa qaba. Reefuun tanaas akkuma jenne isaanis nuclear divisionii fi cytoplasmic divisioniidha jechuudha. Nuclear divisioniin maqaa biraatiin maal jedhama? Kaariyookayineesisii kan jedhamu yoo ta'u, cytoplasmic divisioniin ammoo maqaa biraatiin kun maal jedhama? Saayitookayineesisii jedhama jechuudha. Isaan kun lamaan
Subdivision eenyuuti jechuudha? Cell division jala jiranidha jechuudha. Nuclear division keessatti akkuma jenne karyokaayinetiksiin result maaliiti? Result in the separation of distribution duplicated genetic materials of mother cells or parent cell jechuudha. Qoqqoodamuun genetic materialii warra parent cell yookaan mother cell jennuun sanirraa adeemsa fedhi tokko maayitoosisiidhaan takka immoo meeyoosisiidhaan kan raawwatu san maal jedhama? Nuclear division jedhama jechuudha. Kanaaf nuclear division jala maayitoosisis ni hammata, meeyoosis ni hammata. Saayitookaayinesiis jechuun ammoo adeemsa maaliitti jenne saayitoopilaazimiin itti divaayidii ta'uudha jechuudha. Darseeliin gara niw seelitti ittiin saayitoopilaazimii isaanii qoqqooddu maal jedhama jechuudha? Saayitookaayinesiis jedhamuun beekama jechuudha. Okay, maayitoosisii haa ilaallu. Maayitoosisiin maali? Maayitoosiis is the types of nuclear division. Akkuma jenne nuclear divisioniin maayitoosisii fi meeyoosisii qaba inni. Maayitoosiin kana keessaa gosa nuclear division keessaa tokko ta'ee where the duplicated chromosome of single mother cell or single parent cells are distributed between the two identical daughter cell. Maayitoosiin adeemsa nuclear cell yookaan nucleasiin kromozoomota isaa jechuudha. Kromozoomota isaa daughter cell lamaan parent cell wal fakkaatu san jidduutti itti qoqqoodu yookaan isaan kanaaf itti qoqqoodu maayitoosisii jedhama jechuudha. Having the same number eenyuuf eenyu kromozoomonni sheertaansa yookaan kroomozoomii isaan kana jidduu qoqqoodaman san lakkoo isaaniitiin kan wal qabatee fi gosa isaaniitiin kan wal fakkaatu eenyu wajjin warra paarenti seelii wajjin kan wal fakkaatu ta'uu isaaniiti. Kan daawutar seeliidha eenyu wajjin wal fakkaata jechuudha. Lakkoo isaanis ta'e daawutar seeliin jechuudha. Kiroomozomiin isaanii lakkoo isaanis yookaan baay'inaanis akkasumas gosa isaaniitiin warra paarenti seelii yookaan maazer seel jennuun wajjin kan sirriitti wal fakkaatu ta'uu isaati kan inni ibsu. Hiikkaan bakka kana jiru yoo ilaaltan maal jechuudha yaadni isiiti. Fakkeenyaaf daabloidii paarenti seelii reeshoo yookaan irra eenyuuti jechuudha. Tuu jalaan bakka kana ilaaluu qabdi laal. Tuu daabloid. Twice of daabloid. Amma gaa ni shalaynaa jechuudha. Asirraa tuun tun tuu tanaan abaddu. Inniin tokko namne inniin tokko gara maalitti jechuudha? Tuu inni. Akkana jechuun daabloid itti ta'e jechuun inni kun tokkichaa dachaa ta'e jechuudha. Kun daawutar seeliin isaa maal ta'e? Dachaa ta'e. Paarenti seeliin tokkichaan gara maalitti jijjiirame jechuudha? Gara daawutar seelii lamatti jijjiirame jechuudha. Iccitiin bakka san jirtu hangasuma.